beeksisa akeekkachiisa jarri isiniif kenne kana dursa aappii sun fayyadamii beekuudha qabdani. Warning jedha akeekkachiisa playing audio at high volume can damage your hearing or distortion speaker or otherwise damage your device. Wanna kana jechuudha yoo seeraan ala yoo hammaa ol fayyadamte gurra kee miidhuu danda'a yookaan nama biraallee rabbashuu danda'a yookaan qafoo kee irrallee rakkoo geessisuu danda'a. Isa kana hunda ni sirreessitaa ni eeggattaa kan jedhu gargadi kanarratti yoo kan eeggattan ta'e eeyyee jettanii kanaan seentan jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota YouTube channel EKAP akkasuma shamarka fuune warroota namoota biraa hordoftan kan YouTube channel EKAP hordoftan hundi keessan jirtu bagana gaan jiraatanii ani nagaan qaba galata rabbii. Egaa akkuma fuuldura irratti argitan jechuudha. Mobaayiluma keessan sagalee guddisuu jechuudha. Fakkeenyaaf mobaayila faa yeroo nama bira teessanu sagalee WhatsApp waca keessa yeroo teessanu jechuudha. Yoo earphone dirqama qabaatan malee dhageessan keessaafuu silkiin tokko jechuudha. Bakka isin dhageessisu jechuudha. Sana bifa aappiitiin jechuudha kan sirriitti fakkeenyaaf yeroo faa muuziqaa faa yookaan raayyaan dhaggeeffattanu wanni kun baay'eedha kan isin fayyadu jechuudha. Bifa aappiitiin kan isin agarsiisu jechuudha. Aappii sana amma anatti fayyadamaa jira jechuudha. Clear godheetan akka haaraatti lafoota isin agarsiisa jechuudha. Wanni kun baay'ee isin fayyada. Maaliif namoota baay'ee keessa hoggateessan fakkeenyaaf namoonni tokko faa silkii kan guddisee iyyuu yeroo isin biratti fayyadaman jechuudha. Isin kan keessanii akka itti dhageessan hin qabdan jechuudha. Isa sana akkamitti silkii kan keessan akka waan speakeriin itti kaa'ametti jechuudha. Iyyisiiftaree dhaggeeffachuu dandeessan jechuudha. Silkii sagalee gadi qabu jechuudha. Isa sana isin agarsiisa jechuudha. Amma kunoo silkii isa kana jechuudha. Aappii sun gabbufadhee waan hin jiru. Amma haaromseen akka haaraatti lafaa isinii waliin keessa seena jechuudha. Clear daataan godha akkuma asirratti argitanu. Aappii kana kan argattan jechuudha. Play Store keessaa argattan jechuudha. Gara biraa tokko isin geessu. Kunoo haala kanatti ilaalaa sirriitti yookaan descriptionii video an haaraa gadhiisuu kana jalan isiniif kaa'a. Speaker boost volume booster kan jedhu kun jechuudha. Baay'eedha kan speakera kana keessaa isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf yoo laaltan namoota miliyoona 10 oli kan download godhan jechuudha. Raat kan godhan immoo 3.5 jechuudha. Aappii kana baay'ee akka jaallatanidha namoonni kan ibsan jechuudha. Commentii isaallee yookaan gadi buuftanii dubbiftan ta'e baay'ee cimaadha kan jedhudha jechuudha. Commentii isaa jechuudha. Isa kana akkamitti itti fayyadamtanii gaafa gabbuufattanii kaatanii jechuudha. Ni seentanii hogguma seentan haala kanatti isinii baasa jechuudha. Waan baay'ee isin fayyadudha jechuudha. Gaafa seentanii haala kanatti isinii baasa. Isinii kana yoo cuqaastan maallaqa isin gaafata. Isin xiyyarraa deebitu kana cuqaastan jechuudha. Sana booda okkeetti gootanii kanumaan dalasiifattan jechuudha. Haala kanatti akkana buttan jechuudha. Kanatti yoo buttan jechuudha. Sagaleen isin dhaggeeffattan sun jechuudha. Sagalee akka speakeraatti bareechee jechuudha. Isin dhaggeeffachiisa. Sagalee sana bareechee isin dhaggeeffachiisa haala namatti toluun jechuudha. Waan baay'ee bareeda jechuudha. Kabira maallaqaan haala bareedina eeggate yookaan sagalee qulqullina qabuun yoo godhachuu barbaaddanis xiyya kana yoo cuqaastanii maallaqa isin gaafata. Maallaqa kana yoo kaffaluu kan dandeessan ta'e immoo kanarra immoo baay'ee bareechitanii isin fayyaduu danda'a jechuudha. Kan firiinis ni jira. Firii yoo kanatti dhaggeeffattanii kanatti gootanii jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Uumamee sagalee ol qabeessi dhaggeeffachiisa. Amma gaalaarii keessa galee isin dhaggeeffachiisa jechuudha. haala kanatti baay'ee namatti tola jechuudha. Kiraara biraa yoo fide immoo copyrightiin waan na gaafatuuf jechuudha. YouTube irratti waan hin dhaggeeffachiisuun barbaadne fi copyrightiin na gaafata. Dhugaa gaafa argitan aappii kana inuma ajaa'ibdan jechuudha. Baay'ee isinitti toluu danda'a. Baay'ee isinitti tola hamma malee isinitti toluu danda'a jechuudha. Aappiin kun buufadhaatii fayyadamaa isiniin jedha.
kan isin jedha barnoonni arraaf qabadhe isin dhiyaadhe kana fakkaata yeroo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan naa tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaju YouTube channel kiyya like naa gochuu hin dagatinaa isin jedha